Shamaa akkam jirtan barattoonni keenya paartii sadaffaadhaa walitti deebinee jirra. Wanni nu gargaartan yoo jiraate chaanaalli keenya restrictii waan godhee jiruuf yoo danda'ame YouTube irratti akka daawwattan like, share, subscribe hiriyoota keessaniif share akka gootan kanaan nu cinaa dhaabbadhaa isin jenna. Isin enerjii keenya jechuudha. Kanaaf wal jijjiirraa gaafii immoo takka biraan kutinaa isiniif deebisnaa komentii jedhan nu kaayaa amma wajjin haa eegallu. 6.2.5 preparation of alkenes. Alkeenii akkaataatti qopheessinu mata duree kana jala laallaa jechuudha. Akkuma beekamu dhuma sekshinii kana keessatti beekuu qabna jechuudha. Describe the general method for preparation of alkenes in laboratory. Laboratory keessatti akkamitti maloota ittiin alkeenii qopheessinu beekuu qabna. Synthesize methane in laboratory by decarboxylation method. Decarboxylation method fayyadamuudhaan laboratory keessa karaa akkaataa ittiin methane oomishnu. Carry out a project work to produce biogas from cow dung. Faltii loonirraa biogaasii akkamitti akka oomishuu dandeenyu akkamitti akka baasuu dandeenyu hojii ilaaluu jechuudha. Alkenes are major constituents of petrol in the natural gas. Petroleum in the natural gas jechuudha. Alkeenii jechuun constituentii qabiyyee meejarii ta'e olaanaa ta'e hamaallee fi petroleumii fi natural gas jechuudha. They are mainly obtained by fractional distillation of petroleum. Calaluudhaan fractional distillation of petroleum. Petroleum calaluudhaan kan ifi argannu jechuudha. Mainly alkeeniin calaluudhaan argannaa jechuudha petroleum. Alkenes can also prepared in laboratory. Alkeeniin akkasumas laboratory keessatti ni qophaa'a. Some method of their preparation are as the following. Maloota ittiin qopheessinu maloota sadii jira waliin ilaallaa. Inni jalqabaa hydrogenation of alkenes with metal catalyst. Meetaaliitu catalyst akka energy jechuudha. Catalystiiti khasiyeessu jechuudha. Meetaaliin as keessatti hydrogenation jechuun ammoo hydrogenii irratti dabaluudhaan alkeen irratti hydrogenii dabaluudhaan akkuma asirra mul'atutti hydrogenation kan inni kun maali unsaturatedidha. Unsaturatediin alkiinii alkaayinii warra double bondii fi triple bondii qabanii inni kun double bondii qaba alkiiniidha jechuudha. Yeroo kana alkiinii kanarratti hydrogenii wajjin wal nyaachuudha. Maaliin hiit goona catalystiin isaadha metal platinumidha jechuudha. Catalystiin isaadha maali platinumidha jechuudha. Eeganii fi hydrogenii fi inni wal nyaataa maaliin ammoo catalyst ta'a platinumidha jechuudha. Sanboodarra maal oomishaa alkeenii oomishtaa jechuudha. Malloon hydrogenation jedhama jechuudha. Mala hydrogenii irratti dabaluudhaan meetaaliidhaan catalyst gootee oomishte ethene oomishtaa jechuudha. Example lammaffaa ethene. Etheniin hydrogenii irratti dabaltee isa kanaas sanbooda platinum irratti yeroo dabaltu maal oomishaa ethylene oomishaa jechuudha. Ethene oomishaa jechuudha. Eenyurraa unsaturated irraa saturated oomishaa jechuudha. Inni lammaffaa Wirtz synthesize reaction. Wirtz synthesize jedhama jechuudha. Malli lammaffaa malli tokkoffaa hydrogenation malli lammaffaa Wirtz synthesize or reaction. This method involves the reaction of halogenated alkane with sodium in the reaction somewhat exothermic. Malli lammaffaa kun Wirtz kun isanii fi alkaline halide kennu yookaan immoo halogenated kennu wajjin wal nyaachifnee eenyu halide kana alkaline halide sodium wajjin wal nyaachisuudha jechuudha. Malli lammaffaa sodium wajjin wal nyaachifnee inni san processa exothermicidha. Processni isaa exothermic jechuun hiitii lose godha jechuudha. Yeroo kana halogenated alkaayinii kennuun soodiyeem wajjin wal nyaachisuu jechuudha. Karaa gabaabaatti Wirtz jechuun 2R jechuun alkeeniidha. Alkeenii halogenated alkeen yookaan ammoo san booda soodiyeem wajjin wal nyaachiftaa alkeenii fi
soodiyeem haalaayiidii oomishaa jechuudha. Isa kanaafi kun wal nyaatee san booda asitti alkeeniitu oomishamaa. Irriin alkeeniidha. Soodiyeem alkaniitu maal ta'a? Prepared ta'a jechuudha. Example 6.5 in methyl chloride plus sodium. Wurta jechuun soodiyeem wajjin wal nyaachisuu alkeenii alkaayilii jechuudha. Alkaayilii haaloojineetii alkaayilii jechuudha. Yeroo kana methyl chloride jechuun meetaayilii akkamitti meetinii meeqa CH4 CH4 yeroo kana haayidroojiinii takka irraa ba'a CH3 dha. CH3 teemi yeroo kana maal jennaani alkaayinii meetaayilii jennaan jechuudha. Meetaayilii jennaani yeroo soodiyeemii wajjin wal nyaachifne iteenii fi iteenii nu kennaa jechuudha. Iteen jechuun kaarbanii lama san boodarra maaltu produce ta'a? Iteenii fi soodiyeem chloride jechuudha. Soodiyeem chloride. This reaction is named Werther's reaction after French chemist Carlos Adolphe Werther jechuudha. Nama kanaatu mala kana maal godhee reaction kana maqaa isaatti moggaasee jechuudha. Carlos Adolphe Werther. Malli inni sadaffaa decarboxylation jedhama jechuudha. Inni sadaffaa heating sodium salt of organic acid with sodium mixture sodium hydroxide calcium oxide. Malli sadaffaa heating oomisuu sodium saltii organic acid maalii wajjin soodaalimiidhaan wajjin yeroo nuti oomishte waliin meeshaa sodium hydroxide calcium oxide irratti daballee jechuudha. Yeroo kana reaction kun maal fidaa? Removal of carbonate group carbonii remove godhaa jechuudha. From sodium salt irraa carbonii remove godhuu jechuudha. Walumaa galatti of carboxylic acid dha jechuudha. Carbon saltii remove irraa godhuu. This type reaction called decarboxylation. Inni jalqabaa hydrogenation Werther's decarboxylation dha jechuudha. Inni sadaffaa yeroo kana sodium salty carboxylic acidiin isa kana sodium salty carboxylic acid ida'u sodium hydroxide yeroo daballee calcium oxide dhaan heat goone alkeenii fi maaltu irraa baay'inne kaarbooniitu irraa baay'inne kaarbooniitii irraa baasu kaarbooniitiin irraa baafne isa kana isarraa bee asirraa bee jechuudha. COONA plus NaOH yeroo kana soodiyeemii lamaan walitti dhufaa san boodarra OH kun as dhufaa OH kun eenyu bira dhufaa O'n tun isa CO kana bira dhufaa H'n R bira dhufaa RH jennaan yeroo kana R fi H wal bira dhufaa CO kun CO sadiin CO3 wal bira dhufaa inni kunis san boodarra soodiyeemii lamaanis wal bira dhufaa soodiyeem kaarbooneetii fi alkeeniitu oomishamaa jechuudha. Mala sadeen kanaan oomishna. Eenyu? Alkeenii. Prepared of methane by decarboxylation. Kaarboonii irraa baasuudhaan methane oomishuu jechuudha. Sodium acetate ida'u sodium hydroxide heat by calcium oxide inni kun ammoo CH3 kanaa fi CH3 plus O wal dhufaa akkuma reefutti sodium kaarbooneetii fi methane oomishnaa jechuudha. Kun salphaadha jechuudha. Isanii fi haayidroojinii wal qabsiistee O kanaa wal qabsiistee soodiyeemii wal bira fidaa jechuudha Werther's keessatti. Methane is the main constituent about 90% of natural gas. Methane qabiyyee baay'ee beekamaa baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Parsantii 90 natural gas jedhanii. It is obtained during fractional distillation of petroleum. Yeroo nufi dhimbiibnu petroleum it is obtained during fractional
distillation of petroleum jedhachu. Yeroo nuti petroleumii dhimbiibnu harkannaa jechuudha. Methane is also formed by decay of animal, plant remaining swamp or marshland. Caccabaa dafee animal raaboo fi biqiltoota hafee maal ta'e bosobosirraa haa uumamu jechuudha. Note: the material that can be used to produce biogas. Maateriyaalota wantoota baayogaazii maaltu goonu ittiin oomishnu baayogaazii oomishuudhaaf wantoota irraa oomishamu jechuudha. Dangi from cattle faltii loonii, hanii fi booyyee, pigs, chicken, hanii fi lukkuu. Chopping green plant. Green plantii citaalee ciccitaa plant waste biqiltoota bosobosee isaan kanarraa baayogaaziin oomishamaa jechuudha. The advantage of biogas technology include saving a fuel. Akka baayogaaziin kun advantagein isaadhaa faayidaan isaadhaa akka nadaajitti nu fayyaduudhaani akka maalitti akka nadaajitti akka bakka mukni gubachuu bakka kasalaa isa san bootaa isaanii bu'uudhaani decrease in local deforestation. Biqilaa bosona mancaasuudha. Bosona mancaasuu sana hambisee bakka isaanii kana bu'ee fayyadaa jechuudha. Baayogaaziin bootaa silaa muka shinnu, cilee shinnu bootaa isaanii bu'eeti nu fayyadaa jechuudha. Yeroo kana biqiltoonni hin manca'u jechuudha. The residue obtained after prepare biogas can be used fertilizer. Eeganii fi baayogaazii kana fayyadamne boodaas akka fertilizerii akka xaayootti nu gargaaraa jechuudha gagaan achirraaf. Eksperimentii mana barnootaatti eksperimentii qabatamaan kan laaltan ta'a. Exercise 6.5 write product when propane react with hydrogen in presence of platinum catalyze. Inni kun mala isa jalqabaa hydrogenation fayyadamuudhaan oomishnu jechuudha. CH3CH double bond inni kun maali? Propane dha jechuudha. Propane sanii fi double bond qaba kun CH2 plus hydrogen san booda platinum heat godhaa catalyzed dha. Amma maali production ni jaa isa kanarratti hydrogen sadiin isa kana irraabsinaa san booda isaan kanaatu wal nyaatu jira jechuun immoo inni bisin hubachuu qabdan. Maali? Hydrogenii lama finnee asirra dabalaa hydrogenii sadii ta'a. Akkanatti maal oomishnaa? Propane oomishnaa jechuudha. Propane produce goonaa jechuudha. Yeroo kana productiin isa kana CH3CH2CH3 ta'a jechuudha productiin isaa. Okay, inni lammaffaa ethylene bromide react with sodium metal. Inni kun yoo mala meeqaffaa mala lammaffaa wurtiisidha jechuudha. Isa kana akkamitti daleenyaa? Ethylene bromide jechuun CH3CH2 bromide plus 2 sodium metal. Isi yeroo kana asitti tuu guutaa jechuudha baalaansii godhuudhaaf. Samboota isin kun yeroo inni wal nyaatu bal'ifnee haa barreeffannu. Inni 2CH3CH2 samboota biroo maayil boodaa hidroojin takka inni dhufaa samboota plus 2 sodium
Samboda maal kannaa? Samboda CH3 CH2 plus CH2 sorry CH3 plus 2 sodium bromide dha jechuudha. Akkas ta'a buuteenidha jechuudha production isaadha. Ishee amma gaafii isin kaasuu dandeessan takka jira. 2CH3CH2 eegenne bromide goone sanbooda inni kun reactantii eenyu wajjin 2 sodium wajjin wal nyaate akkamitti CH3 plus 2 sodium bromide akkamitti ta'uu danda'e waan jiru. Asitti immoo lamaan kun akkuma boqonnaa takka ilaalletti isa kan hunda akkatti baay'isaa jechuudha. Yeroo kana kaarboonii lamaatu tuqsee jira takka lama baay'isu 2 4 takka 2 3 4 akkanatti jechuudha buuteen jennaan. Inni sadaffaa sodium proponate react with sodium yeroo inni hojii wal nyaachifnu inni kun CH3 CH2 CON plus soda sanbooda maal ta'a? Inni kun decarboxylation isa sadaffaa jechuudha. CH3 eenyu wajjin inni kun bira dhufaa jechuudha. Bira dhufaa sanbooda irra plus soodiyemiin 2 tuubotaa jalatti CO3 sodium carbonate productiin isaadhaa maali? Etheenidha jechuudha. The reaction of halogenated alkane with sodium is named by Honor Carlos Wurtas jechuudha. Sodium jechuudha kan nyaata namni moggaase kabajamoo Carlos Adolf Wurtas kennu jechuudha isaa jechuudha. Projektii kana isintuu laalaa maal jedha inni tokkoffaa in consultation with your classmate or friend identify the place Kabale neighboring Kabale where this biogas plant is at work. Hiriyaa daree keessanii wajjin mari'adhaadhaa iddoon fi biogaasiin itti argamu adda baasaa isin kana isintu godhuutu qaba jechuudha. 6.2.6 Chemical property of alkanes amaloota keemikaalaa alkeen jechuudha. At the end of this section, student will be able to describe general method for preparation of alkane in laboratory. Walumaa galatti ibsuu danda'uu qabdanii meetodii alkeenii qopheessinu laboratory keessatti synthesize methane in laboratory by decarboxylation method. Laboratory keessatti methane oomishuu decarboxylation methodidhaan carry out a project work produce biogas from cow dung faltii loonii irraa biogas oomishuu isaan kana danda'uu qabdan jechuudha. Eeganiif kana finne boodarra alkanes are sometimes referred to as paraffin. Alkeeniin inni biraadhaan maal jedhamee yaamama? Yeroo takka takka paraffin jedhama jechuudha. A word derived from Latin param in the affins. Jecha paraffiniin kun jecha Latin param in the affins hajurraa dhufe jechuudha. Meaning isaadha little affinity reactivity gaxaanaa kan qabu jechuudha. This term aptly describe their behavior. Inni kun termiin kun amaloota isaa kana ibsaa jechuudha. For alkanes show little chemical affinity. Chemical affinity reactivity isaadha maalinni gaxaanaadha jechuudha. For another substance biraati hojii yeroonii fi wal nyaachifnu. In the are chemically inert most laboratory reagent.
inni kun keemikaalli isaadha. Keemikaala jijjiirama keemikaalaa wantoota fiduu danda'an jechuudha. Akka maalii akka asiidii beezii fi oksaayidiingii riiduusiing eejantii isaan kana jechuun waliin jijjiirama keemikaalaa fiduu danda'an isaan kun they are also relatively inert biological illee hamma muraasa akka wal qabataa jechuudha. Are not often involved in chemistry of living organism. Chemistry living organism wajjin immoo waliin qabatu jechuudha. Alkenes do however react with oxygen, halogen and a few other substances under appropriate condition. Alkeniin kun oksijiinii wajjin, halogenii wajjin, another substances muraasa wajjin haala mijaa'aa keessatti react godhuu ni danda'a jechuudha. Amala keemikaalaa alkeenii property of alkenes amaloota keemikaalaa alkeeniidha. Keessaa inni tokko composition reaction. Composition reaction is most important reaction of alkene. Alkeenii compose godhuudhaaf gubuudhaaf steepii baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Amala baay'ee barbaachisaadha eenyu composition reaction with oxygen occur during composition in an engine or furnace when alkene is used as a fuel. Reactioniin kun kan gaggeeffamu oksijiinii wajjin kan gaggeeffamu jechuudha. Alkeenii kan gubnu oksijiinii wajjin yeroo kana eessa keessatti injiinii keessatti mootora yeroo kana alkeenii akka maaliif fayyadamna akka bobaatti fayyadamna jechuudha. Kaarboon daayoksaayiidii fi watariin piroodaaktii isaati. Are formed piroodaaktiin kun ni uumamaa jechuudha. Eenyu piroodaaktiin compositionii alkeenii with oxygen. Composition alkene with oxygen ጊዜ waliin wal nyaachifnee waliin gubne piroodaaktiin isaadha kaarboon daayoksaayiidii fi watariidha jechuudha. In the large amount of heat is released. Heatiin hamma baay'ee large ta'etu produce ta'a jechuudha. General equation for the composition reaction alkenes. Alkeenii kanaaf formulaatu jira composition kanaaf CnH2n plus 2 plus 3n plus 1 over 2 oxygen n carbon dioxide plus n plus 1 water. Inni maal bakka bu'aa lakkoofsa kaarboonii bakka bu'aa. For example amma yeroonii fi iiteenii adaleenyu miiteenii yeroonii fi oksijiinii wajji wal nyaachifne piroodaaktiin isaa hangamtaa waan jiru. Kana jechuun miiteenii jechuun kaarboniin takka C1H2 times 1 plus 2 plus 3 plus 1 3 times 1 plus 1 over 2 oxygen. Amma isuma kana wadaleenyu kaarbonii takka lama baay'isuu takka lama iduu lama afur CH4 plus sadi baay'isuu takka sadi iduu takka lama 3 over 2 3 plus 1 4 over 2 2 sadi baay'isuu takka sadi iduu takka afur hiruu lama oxide. Amma keenyutiin kun kanii fi reactantiiti. Ishi product isaati jechuun maal tana product isaadha. Bootaa inni tanaatti akka galchina takka CO2 san booda plus bootaa inni tanaatti akka galchina takka plus 1 water. Yeroo kana 2H2 yeroo kana maal ta'a carbon dioxide plus 2 water ta'a jechuudha. Ishi inni huyyoo akkamitti kana dhufe jechuudhaaf inni kun maali buuteeniidha jechuudha. Buuteeniin kaarboon isaa meeqa afur as galchina C4 H2 4 plus 2 plus 3 times 4 plus 2 plus 1 over 2. Inni kun reactantiidhaa fi qabadaadha oxide. Yeroo kana lama baay'isuu afurii 8 C4 H namoo 8 plus 2 10 san booda plus 10 asitti meeqa lama baay'isuu 3 baay'isuu afurii 12 iduu takka 13 over 2 oxide san booda productiin isaa immoo
asitti 4 galchite 4 jettaan asitti 4 galchite meeqa ta'a 5 jettaan 5 jettaan san booda product kana asitti gabbuu saddaa 4 carbon dioxide plus 5 water amma akka boqonnaa dirree keessa laalletti yeroonii fi isa kana balleessuu barbaanne meeqaan baay'isnaa lamaan baay'isnaa jechuudha. Lamaan baay'isnaa asitti 2 ta'a asitti 2 gaddii asitti 8 ta'a asitti 10 ta'a jechuudha. Akkasitti dhufee jechuudha. The heat energy liberated is used to generate electricity. Heat energy akka elektirikii maddisiisuu to move motor akka motorri socho'u nyaata godhuudhaaf heating kanaaf nu fayyada jechuudha. Inni malee lammaffaa substitution reaction. Substitution reaction this reaction that is involve replacement of one atom or a group of atom by another atom or group of atom. Substitution jechuun atomii tokko atomii biraatiin bakka buusuu yookaan groupii tokko groupii biraatiin bakka buusuu jechuudha. Halogenation of alkanes is very good example of substitution reaction. Halogenation reaction kun fakkeenya baay'ee gaariidha substitutionidhaaf. This reaction involve reacting alkanes with chlorine, bromine is presence of heat sunlight. As keessatti hiitiitu argamaa jechuudha. Alkeenii wal nyaachisuu maali eenyu wajjin chlorine wajjin bromine wajjin akkasumas maaltu argamaa hiitii ho'a yookaan ammoo sunlightiitu jira jechuudha. This type of reaction kun maal jedhamee yaama photochemical reaction. Sunlightii fi hiitiidhaan reaction kana gaggeessuun photochemical reaction photodhaan lightidhaan chemical reaction gaggeessuu jechuudha. The reaction of alkane with chlorine bromine proceed in sequence step. Reaction kun alkeenidha. Chlorine fi bromine wajjin wal nyaachuun kun step deemuu qaba jechuudha. For example, let us consider photochemical reaction of methane with chlorination jedhama jechuudha. Yeroo fi methane chlorine wajjin wal nyaachuun chlorination jedhama jechuudha. Adeemsan photochemicalidha jechuudha. Maaltu irratti argama? Light irratti dabala jechuudha kanarratti. Inni kun step 3 qaba. Step 3 isaadha as keessatti ilaallaa jechuudha. Chain initiating step kennuun this step involve absorption of energy by halogen molecule to generate reactivity particle known as free radical. Inni kun energy fudhachuudhaan molecuulii halogenii molecuulii generate godhaa jechuudha. Sanbooda eeganiif maal generate godhaa? Free radical generate molecuuliin inni halogenii molecuulii inni generate godhu san maal jedhama? Free radical jedhama jechuudha. Energy fudhachuudhaan halogen molecuulii generate godhu. Molecuuliin generate ta'usanii free radical. Free radical jechuun ammoo atom or a group of atom possessing ampere electron. Electronii qeenxee kan qabu sanii jechuudha. Inni free radical jechuudha. Free radical jechuun isii tana jechuudha. Free radical is electrically neutral. Electrically neutral jechuun neutral jechuun bilisa tantaati. Free jechuudha. A chlorine molecule absorb light in the decompose into 2 chlorine. Chlorine molecule kun lightidhaan maal ta'a? Decompose ta'a. Bakka lamatti adda baachuu eenyuun lightidhaan san booda free radicalitu generate ta'a jechuudha. Malli lammaffaan propagating step. This step is involve reaction of free radical from step 1 with alkane in that is consumed a reactive particle. Free radical produced in chain initiation step in generate another free radical. Free radical in step jalqabaa alkeenii sanii fi consumed haa ta'u reactivity particle consumed ta'usan maal oomishanii chain initially biraa oomishan. Inni san ammoo maal produce godha? In tabiraachuu ammallee dhalama step jalqabaa sanarratti oomishame sanii fi methane wal nyaatanii light wajjin methane biraa ka free radical qabu maal godhu generate godhu jechuudha. Malli lammaffaa terminating step. This step
in the chain terminating step reactivity particle free radical consumed but not generated. As keessatti immoo free radicalin lamaan oomishame san consumed wal nyaatanii laayitiidhaa hojjetan booda immoo free radicalii hin garsiisu jechuudha. Terminate jechuun dhuma jechuudha. Xumuruu jechuudha. Such detailed step by step description of chemical reaction is called chemical mechanism. Jama step dha yeroo of kana chemical maal jama chemical mechanism. Inni sadaffaan elimination reaction. This type of reaction involves the removal of smaller molecule from a compound and lead to formation compound containing multiple bond unsaturated compound. Elimination jechuun small molecule xiqqaa tokko irraa baasuudhaan compound bondii baay'ee qabu oomishuu jechuudha. Ethane irraa methane oomishuu jechuudha. Malli kun elimination jedhama jechuudha. Small molecule xiqqaa tokko baasuudhaan bondii isaa baay'isuu. It can also involve the removal of hydrogen atom from adjacent carbon atom to relatively high temperature. High temperature idhaan hydrogen irraa baasuu. High temperature idhaan irraa baasuudha. Yeroo nuti hydrogen tan irraa baasne maaltu ta'a? Bondii lama uumamaa ethane irraa ethene oomishuu jechuudha. Exercise 6.6. Alkanes are sometimes referred to as paraffin. Explain. Isa kana jechuudha. Ammaan tan ibsinee jira. Isin immoo gadi fageenyaan ibsuu danda'uu qabdanii. Inni lammaffaa immoo write the balance equation for composition reaction of hexane. Hexane equation isaadhaa kaa'ee jira. Inni kun balance yeroo gunu hexane jee jiraami. Composition fayyadamnee hexane C6H14 dha jechuudha. Yeroo kana for equation isaadhaa equation composition dhaatiin gisa deemnu CnH2n plus 2 plus 3n plus 1/2 oxygen samboodarra productiin isaadhaa NCO2 plus N plus 1 water isa kanarratti deemnaa jechuudha. Okay. C6H14 jennee mire yeroo kana C6H2 times 6 plus 2 plus 3 times 6 plus 1/2 6 carbon dioxide plus 6 plus 1 yeroo kana C6H ammoo 2/12 ida'uu 2 14 plus hoyyoo 6/3 18 ida'uu takka 19 jala 2 oxide by productiin ammoo 6 CO2 kun ammoo 7 plus jettee 7 asitti plus 7 maaliif ijaayituu takka water sanbooda isa kana balleessuudhaaf lamaan baay'isnaa 2 asitti 2 tunni baddee asitti 2 12 asitti immoo 14 ta'a jechuudha. Akkasii daleenyaa jechuudha sana. Write major product of reaction methane with boron in presence of light. Kana inni kun methane yeroo fi bromine wajjin wal nyaachifne eenyu laayitiidhaan photochem jechuun adeemsa kun. Kana jechuun CH4 ida'uu BR sambooda maal ta'a? Sambooda irra immoo maaltu uumamaa product CH4 plus bromine sambooda irra immoo maaltu oomishama? CH3BR plus HBr jechuudha. Kana jechuun bromo
bromomethane in the hydrogen bromide ta'uu oomishamaa jechuudha. Sanbooda gaafii biin ethane is heated at 700 degrees Celsius yeroo inni ethane heat goone maaltu uumamaa jira. Kana jechuun ethane C2H C2 hydrogen 6 dha jechuudha. Ethane san boodarra 7 degree Celsius san booda maaltu produce ta'a jira. Kuni degree Celsius san booda C2H4 plus H2 kanaatu produce ta'a jechuudha. Isa kana produce ta'a jechuudha. Gaafii afuraffaan why explain why alkene do not undergo addition reaction keessatti maaliif hin deemne jira. Kana ilaalaadha. Ishii 6.2.7 cycloalkanes alicyclic hydrocarbons hajoo jilalla. Cycle jechuun circle jechuudha. Alicycle jechuun alphatic cycle dha. Alphatic cycle kan ta'e kanii fi formii kana hydrocarbon wajjin ilaallaa jechuudha. Cycloalkanes are alkanes in which all or some of carbon atoms are arranged in a ring. Kana jechuun cycloalkanes jechuun alkeenii guututti yookaan muraasni isaa kaarboon atamiidha arrangite ringiidhaan arrangite. Alkanes have general formula. Alkene general formula isaa kanaan beekanii cycloalkanes containing single ring have 2 fewer hydrogen atoms than alkene. Cycloalkane kun hydrogenii lamaanii alkene irra gaxaanaadha jechuudha yeroo hunda. Hydrogenii lamaan irra xiqqaataa jechuudha. Kana jechuun formulaan isaadha CnH2n maaltu irraa hangate hydrogenii lamaan tanaatu yeroo hunda irraa hangataa jechuudha. Where thus have general formula isaa kana where inni isaadha sirraa yookaan immoo sirii fi isaa ol irraa katee eegalaa jechuudha. Since cycloalkanes are alkanes. Cycloalkanes matummaan isaati alkene dha jechuudha. They have the same property as alkanes. Akkuma alkenii cycloalkane amala property wal fakkaataa qaban we have described preceding section dabre salalle. They are also called alicycle hydrocarbons jamatu. Ali jechuun maal bakka bu'a alphatic era jechuudha. Example include cyclopropanol, cyclobutane, cyclopentane, cyclohexane isaan kana faada of keessatti qabata. Note the simplest alicycle compound is cyclopropane dha jechuudha. Simplest alicycling simplest ta'e eenyu compound cyclopropane dha. Simply haa ta'e isa kana jechuudha. You will learn more about in upper grade upper keessatti ni ilaalta jaa amma isaan kana jechuudha. Amma kana abachuu qabdan inni simple alicyclic simply compound simply ta'e cyclopropane dha jechuudha. Cyclopropane isa kana jechuudha simply haa ta'e. 6.2.8 use of alkene. Alkene itti fayyadama alkene. Alkenes are primarily used for alkali akka bobbaatti itti fayyadamna. They are also used solvent akka bulbulatti raw material for making akka meeshaa dheedhii wantoota dheedhii oomishuudhaaf alkeenii kanneen akka alkiinii oomishuudhaaf alkoolii saabunaa fasaashii plastic oomishuudhaaf akka raw material itti fayyadamna jechuudha alkeenii. Okay, exercise 6.7 define isaan kana ibsuu danda'u qabdan hundinuu wantoota nuti asii ol ilaalleedha. Inni itti aanu
write the balanced chemical equation for composition of octane. Octane C8 haa qabu, H isaa immoo 2N plus 2 yeroo kana 8 gisee galchitee 16 jechuudha hydrogen C8 H 8 isa kana eeganiif kana qabanne equation dalaguudhaaf nu dhibu jechuudha. H 8 san booda maal goota CN 8 goota bootaa isaa H 8 plus bootaa hydrogen 3 baay'isu 8 ida'uu takka over 2 san booda 8 CO2 plus bootaa waterii 8 plus 1 water jettaan. Yeroo kana isa kana balleessuuf lamaan baay'istaa asal lama ta'a. Lamaan tunni baddii inni kun bootaa tana 16 ta'a. 8 ida'uu takka 9 baay'isu 2 18 ta'a jechuudha. How many chain isomer are there is? How many chain isomer are there for alkane that contains 7 carbon? Carbon 7 kakabu. 7 kakabu. Carbon 7 kakabu isomer. Alkane carbon 7 kakabu. Isomer ni samika. Kana dalaguudhaaf formulaan isaadha 2n minus 4 plus 1. Isa kana lama gubbaan 7 hir'isuu 4 plus 1. 7 irraa 4 3 2 the power of 3 plus 1 3 the power of 3 meeqa 8 ida'uu takka 9 isomerii 9 qabaa jechuudha. Kaarboonii 7 haa qabu. Kaarboonatamii 7 haa qabu. Isomeriin isaadha 9 jechuudha. Gaafii afuraffaan write IUPAC name for alkanes represented by the following bond line structure. Isa kana IUPAC name isaa barreessaa. Isa kana keessaa tokko kabbaadii yookaanii fi ulfaatu adalanyuu. Kan keessaa IUPAC name isaa barreessuu isinitti ulfaatu kan yaadatti lammaffaa fi B fi D yaada. Isa kan lama waliin hojjennaa isa kanaa fi isa kanammoo hojjechuu dandeessu yaaltanii jechuudha. Amma B hojjechuudhaaf seera isaa viidiyoo dabre keessatti wajjin ilaallee irratti appilaayi jennaa jechuudha. Jalqaba irratti longest chainidha filannaa takka 2 3 4 5 6 7 takka 2 3 4 5 6 7 yoo feene asirraa kana yoo feene asirraa kana jechuudha. Maaliif asirraan kaane? Takka 2 3 4 takka 2 3 4 maaliif asirraan kaane? Asirraa wanni kaaneef asirraa wanni kaanuuf asitti biraanchii takkaatu argamaa jechuudha. Yoo asirraa kaane asitti biraanchii argamaa yoo asirraa kaane asitti biraanchii argama. Sababa kana asirraa kana jechuudha. San booda yeroo kana takka 2 3 4 5 6 7 san booda maal goona sadaffaarratti haa argamu iiteenii sadaffaarratti maaltu argama iiteeniitu argama jechuudha. Kaarbanii 2 qabu haayifaniidhaan adda baasuu qabna. Ammaas haayifanii goone iiteen san booda afuraffaarratti immoo inni argama. Afuraffaarratti miiteenii argama jechuudha. Afur goone miiteen san booda longastiin parent neemiin eenyu heepteenidha jechuudha. Kaarbanii 7 qabu heepteenidha jechuudha. Akkatti hojjettanii inni diidarra jiru takka 2 3 4 5 6 7 dheeraan isa kanaa jechuudha. Takka 2 3 4 5 6 dheeraan isa kanaa jechuudha. Parent neemiin
Sanbooda eessarraa kaanee hisaabna? Asirraa kaanee hisaabna yoonni inni kunis ni jira. Asirraa kaanee hisaabnoonni inni kunis ni jira. Inni kunis ni jira. Eessarraa kaanee hisaabna? Asirraa kaanee hisaabna. Maaliif biraanchii lamaatu sitti argama. Inni kun isaan lachuutuuf wal qixa waan ta'eef. Yeroo kana maal kan goona? Takka, lama, sadii, afur, shan, jaha, torba. Maal jennaan ammaan alfaabeetii isaatiillee bu'amna waan isinii galuu qabu. Jalqaba irratti immoo asirratti miiteen argama, asirratti miiteen argama, asirratti immoo iiteen argama. Yeroo kana iiteen irraa kana 4 ethyl hyphen 2 irratti lammaffaa irratti maaltu jira? Miiteenii lamaa jira jechuudha. Miiteenii lamaa jira. Miiteenii lamaa jira. Sanbooda irra jaaffaa irratti miiteenii takkaa jira. Sanbooda daay miiteen inni dheeraan ammoo meeqa? Takka, lama, sadii, afur, shan, jaha, torba. Heefteenidha jechuudha kunillee. Heefteenidha jechuudha. Sorry. Takka, lama, sadii, afur, shan, jaha, torba akkasii 4 ethane sanbooda 2 6 try methane heptaneidha jechuudha. Lammaffaarra ethane lamaa fi ja'affaarra ethane takka try habba sadii try methane sanbooda heptane jennaa jechuudha. Akka 2 3 4 5 6 7 waan ta'eef heptane jennaa jechuudha gaaffii torbaffaan kana. Inni itti aanu 6.3 unsaturated hydrocarbon. Unsaturated warreen nun alkiinii, alkaayinii, aromaatik hydrocarbonii. Sanboodarra alkiin, alkaayin, areen aromaatik yookaan all contain carbon multiple bond in the are unsaturated hydrocarbon. Isaan kun unsaturated hydrocarbonidha. Akkasumas bondii hedduu qaban jechuudha. 6.1.3.1 alkenes or olefin jennaan jechuudha yookaan alkiinii kanaan olefin jennaan. Alkene are unsaturated hydrocarbons that contain at least one carbon one double bond. Alkiniin kun yoo xiqqaate double bondii kaarbonii takkaa fi kaarboonii takka jidduu jiraachuu qaba. In the have ENE ending in their name. Xumura maqaa isaaniirra ENE jiraachuu qaba jechuudha. ENE. They are also known as olefin. Olefin illee jennee jaameen beekamaa jechuudha. They are formed homoseries represented by general formula CN2N dha jechuudha. General formula isaa inni isaa lamaa fi sanii ol jechuudha. A homologous series of alkene. Ethene is simplest alkene. Ethene simplest alkene dha jechuudha. Alkene dhaaf simplest. Ethene and propene are among the most important industrial chemical. Industry chemical keessatti baay'ee barbaachisaadha eenyu ethene fi propene. Ethene is used as starting material for synthesize many industrial compound. Ethene raw material want industry keessatti oomishuudhaaf wantoota akka itaanolii, etiniilii, ethylene oxide, ethanol, inda polymer polyethanol isaan kan oomishuudhaaf raw material baay'ee barbaachisaadha eenyu ethene. Propene is used to making the polymer polypropanol in addition to other use. Propene is starting raw material for synthesize acetone in the cumin. Propene is akkasumatti pooliimarii pooliiproppaanilii oomishuudhaaf baay'ee barbaachisu. Kan biraadhaa immoo propiniin raw materialii akka acetoonii fi cuminii jechuudha. Ethene also occur in nature as plant hormone. Akka plant hormone uumamaan kan argamu eenyu ethene jechuudha.
It is produced naturally by fruiting. It is produced naturally by fruit such as tomatoes and bananas and involve ripening process of these fruits. Inni kun akkasumas oomishamu uumamaan akka fuduraati jechuudha. Fuduraa akka toomaatoo, akka timaatimii fi muuzaa akkasumas inni kan nyaatu qophaa'e nyaachuudhaaf kan qophaa'aa ta'edha jechuudha. Ripening kan ta'e ittiin fi propionii. Homologous series of alkene in their physical constant. Paakneemiin isaanii ittiin, propionii, 1 butane, 1 pentane, 1 heptane, 1 kun maal bakka bu'aa bootaa itti double bondiin argamu jechuudha. Molecular formulaan isaanii kana condensed yeroo goonu double bondiin as jira. Double bondiin inni kun immoo condensed formula isaaniiti. Melting point, boiling point, density isaanii. Exercise 6.8. Question number 1. Define alkene. Define alkene and explain how different from alkene. Alkene ibsii fi alkene akkamitti garagara ta'a alkene irraa. Amma alkene ibsuu danda'u qabdan garaagarummaan isaanii lama. Inni kun saturated, inni kun unsaturated, inni kun double bond, inni kun single bond jettanii hedduu tarreessuu dandeessanii jechuudha. Gaaffiin lammaffaa describe general character of homologous series. Describe general character of homologous series alkene. Maal faadha? Alkene general formulaan isaa CN2H2N. N isaadha greater lamaa fi isaa sanii olii. Hatti aanu double bondii qaba kaarboonii fi kaarboonii gidduutti. Akkasumas memberiin isaadha different dha jechuun maali? CH2 kanaan garagara. Akkasumas inni immoo similar chemical property wal fakkaataa qaba. Boiling inni ammas undergo additional reaction dha. Alkene jechuun additional reaction dha. Akkasumas boiling point, melting point, density isaadha suutatti guddachaa deemaa jechuudha. Kun amma homologous series of alkene dha jechuudha. Inni sadaffaa molecular formula for first 3 members of alkene. 3 members of alkene ethene, propene, butanol. Derive general formula alkene. General formula isaadha derive godhiga. Alkene compare with alkene wajjin compare godhi. Different number carbon hydrogen atomi. Different in number of hydrogen atomi. Garaagarummaa hydrogen atomi isaanii qabanii. Amma asitti garaagarummaan hydrogen atomi isaan qaban ethene hydrogenii lamaan irra gaxaanaa ta'a jechuudha. Amma fakkeenyaaf yoonii fi ethene kana fudhannee ethene keessatti ethene meeqa? C2H4 general formula CnH2n. Yeroo kana ethene lama qaba. C2H2 times 2 4. Ethene CnH2n plus 2. Yeroo kana ethene waan ta'eef 2 galchitaa 2 times 2 4. H4 idoo lama 6. Hydrogenii lamaanii ethene irra guddachaa jechuudha. Ethene irra. Yeroo kana garaagarummaa hydrogenii ni qabanii jechuudha. General formulaan isaanii immoo akkuma asirra mul'atu kana kun ethene dha. General formula dha. Neemitu ethene dha. General formulaan kana propene maqaa isaatii general formulaan kana bakka. Gaaffii sadaffaan immoo by referring table 6.4 the relationship do you observe what between number carbon atom and melting point
boiling point density discuss with the group dhaan discuss godhaa jaamma highlight yeroo irratunyu lakkoomsi kaarbanii yeroo fi dabalaa deemu kaarban nambarii yeroo fi dabalaa deemu boiling point density melting point dabalaa deemaa jechuudha. Akkasuma sababni isaatiilleen large molecule guddaan yoo fi kaarboniin dabalaa deemu molecule guddachaa deema yeroo kana strong intermolecular force qaba jechuudha. Strong intermolecular force waan qabuuf akkas ta'e jechuudha. Inni gaafii maal write molecular formula of the first 10 members of alkanes homologous series. Kana jechuun itiin irraa ka'ee hanga 10 molecular formula homologous series tarreessi jaa. Kana jechuun asitti argama. Asitti akkuma argamu kanatti asirraa kaatee hanga 10 kanuma gad tarreessitu jechuudha. Deebisaan isaadha. Isa kana ta'a. Gaafiin jaafaan draw their condensed structure isaanii fi bondiidhaan kan bakka bu'es the following example provide. Kana immoo akkamitti jireenya akkuma sirra mul'atutti gaafii jaafaan immoo akka tarreessi jechuudha. Etiniin CH2 double bond CH2 propene CH3 CH double bond akkanatti tarreessita jechuudha. Gaafii jaafaa.